Odojin an Mamad Murkamati. Godina Gujii Bahaa Aanaa Gumii Eldalloo keessatti waraanni mootummaa manneen jiraattota gubuun qabeenya hedduu barbadeessuun dhagahame. Guyyaa dheengaddaa gaafa amajjii 11 bara 2021 ganama dhukaasni banamuu dhageenye. Yeroo maaltu maal ta'e jennee gadi baanu manneen namoota baay'eetu ibiddi itti qabatee jiraachuu agarre jedha jiraataan Aanaa Gumii Eldalloo irraa bilbilaan yaada uummanni filaate. Aanicha keessatti baay'inni manneen jiraattota kanneen gubatanii 27 tahuu kan himu namni kun beeyladoota manaa re'ee dabalatee meeshaaleen qabeenyi qabanis manuma wajjin gubatu ibsee jira. Wayita ibiddi qabatee namaa fi horiin gurguddaan mooraa keessa jiran dheessanii akka jalaa baafatan kan ibsu maddi keenya kun namoonni tokko tokko kanneen balaa kanaan miidhaman mana yaalaatti wal'aanamaa jiranii fi kanneen hidhamanis akka jiran himee jira. Gochi kun qaamota nageenya mootummaa fi poolisii humnaa addaatiin akka raawwatame ibsuun taateen kun Aanaa Gumii Eldalloo malee tibbaluma Aanaa Liban keessatti raawwatamu manneen jiraattota 11 gubachuu isaanii maddi keenya kun himee jira. Haala qabatamaa amma biyyattii keessa jiruun hidhamtoota siyaasaa Oromoof murtiin haqaa ni kennama jennee eeguun rakkisaa waan ta'eef uummanni Oromoo qabsoo itti jiru daran jabeessuun barbaachisaadha jechuun qeerroon Oromiyaa kutaalee garaagaraa dhaamsa dabarsan. Qeerroowwan kunneen yaada uummanniif kennaniin akkuma guyyaa kaleessaa ture manni murtii olaanaa dhaddacha yakka lidataa guyyoota dabalataa beellama qabachuun isaa akka uummanni ofiifatee qabsoo irraa gara boodaatti jedhuuf shira yaadamee dalagameedha jedhan. Qeerroon Arsii Asallaa yaada kenne tokko akka jedhetti mana murtii dantaa murna biyyattii bulchuu qofaaf hojjetu kana irraa murtii haqaa yoomillee hin eeggamu. Kana uummanni Oromoo beekee hooggantoota gameeyyii shira mootummaa xaxeen mana hidhaa keessatti dararamaa jiran kanneeniif saffisatti hiiksifachuu qaba jedhee jira. Namni hunduu biltsiginnaa qofa deeggaruu qaba malee paartii biraa jala deemuu hin danda'u sababa jedhuun doorsiifni hamaan jiraattota irratti raawwatamaa jira jechuun maddi keenya kan magaalaa Jimmaa irraa odeeffanne tokko bilbilaan OMN'tti himee jira. Dargaggoon OMN'f yaada laatee kun akka jedhetti magaalaa Jimmaatti namoota ajjeechaatti Haacaaluu Hundeessaatiin booda hidhaman irratti kaadireedhaan ragaan sobaa bahamaa jiraachuu himuun manneen murtii sirnichaa irraa uummanni Oromoo haqa arganna jedhee eeguu hin qabus jedhee jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaalee lama keessatti namoonni 60 ol ta'anii ajjeefamuun gabaafame. Akka raadiyoon sagalee Ameerikaa jiraattota naannichaa kanneen haleellaa kana irraa hafan odeeffadhe jechuun gabaasetti aanaa Dibaaxee jedhamutti gaafa amajjii 11 bara 2021 halkan walakkaa dhukaasaa hidhamtoonni uummata nagaa irratti bananiin lubbuun namoota 60 ol ta'an akka darbite ibsee jira. Oduma walqabateen achuma godina Matakkal aanaa gubaa ganda Ayibishbish jedhamuun waamamu keessatti gaafuma amajjii 11 bara 2021 ganama subii dhukaasa hawaasa irratti banameen daa'imnii fi dubartoonni dabalatee lubbooleen namoota 11 darbuun jiraattota naannichaa waabeffachuun BBC'n gabaasee jira. Hidhattoonni kunneen ajjeechaa erga raawwataniin boodas manneen jiraattota ibiddaan barbadeessuun qabeenya uummataa saamanii akka fudhatan ibsamee jira. Baatii muddee bara 2020 keessa haleellaan wal fakkaataan aanaa bulan gandaa Baakujii jedhamutti raawwatamuun namoonni 207 ajjeefamanii akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Walgaarreffannaan dhimma daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa hammachaa dhufuun gara lola meeshaalee waraana guguddaatti ce'aa jiraachuu maddeen gabaasan. Dubbii himaan dhimma hajaa alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii guyyaa kaleessaa ibsa miidiyaaleef kennaniin akka jedhanitti adeemsi Suudaanitti jirtu obsaan fixachiisaa jira jedhan. Dubbii Ambaasaadar Diinaa Muftii kana hordofuun ministeerri dhimma alaa Suudaan Itoophiyaan lafa teenya bakka Qureeshiyaa jedhamtu irratti haleellaa fi weerara geggeessuu isii jabeessinee balaaleffanna jechuun ibsa baasanii jiru. Diinaa Muftii ibsa kennan kanaan qaama sadaffaa faayidaa siyaasaa isaa guutachuuf jecha Itoophiyaa fi Suudaan akka wal lolan barbaadutu jira jedhanis Suudaan gama isiitiin dhimma kana irratti deebii kennuu mannaa hawaasni addunyaa mootummaa Itoophiyaa gocha kanarraa akka of qusatu dhiibbaa taasisuu qaba jechuun gaafatte. Dubbii himaa ministeera beeksisa Suudaan Faisal Mohammed Salii ibsa tibbana kennaniin biyyi isaanii Suudaan Itoophiyaa walii wal waraana keessa seenuu
kan hin barbaanne ta'uu ibsuun haa ta'u garuu aggaammiin nurratti godhamu kamuu cal'ifnee bira hin darbinu jechuun isaanii gabaafamee jira. Bulchiinsa Abiy Ahmed sirna abbaa irrummaatiin biyyattii raasaa jiraachuu fi uummata bulchaa jiru jibbamuu kan hubatamu biyyoonni ollaatis carraa kanatti fayyadamuun fedhii siyaasa isaanii guuttachuuf socho'uun jaraa waan nama ajaa'ibu miti jedhani hayyoonni siyaasaa. Aggaamii fi weerara diinota alaa qolachuun kan danda'amu tarkaanfiin jalqabaa fi ijoon hidhamtoota siyaasaa hidharraa hiikuu, ajjeechaa dhaabuu fi qaamota ajjeechaa raawwataa turanii fi jiran seeratti dhiyeessuu dabalatee dirree siyaasaa bal'isuun waltajjii qaamota hunda hirmaachisee qopheessuun araaramaa fi waliigaltee siyaasaa uumutu nagaa fi tasgabbii biyya sanitti fida jechuun hayyoonni yaada kennan kunneen dhaamanii jiru. Tole kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduun ijoo isaa kanaaf jennee qabannee isiniif dhufne kana gammaatti nu daawwattan ture gama ogummaa teeknikaatiin Abdii Jamaaltu nu faana ture bal'ina oduu kanaatii fi kan biroo oduu kennaa galgalaa keessatti qabannee kan isiniif oduu wajjin an Maamad Morkamaati. Godina Gujii Bahaa Aanaa Gumii Eldalloo keessatti waraanni mootummaa manneen jiraattota gubuun qabeenya hedduu barbadeessuun dhagahame. Guyyaa dheengaddaa gaafa amajjii 11 bara 2021 ganama dhukaasni banamuu dhageenye yeroo maaltu maal ta'e jennee gadi baanu manneen namoota baay'eetu ibiddi itti qabatee jiraachuu agarree jedha jiraataan aanaa Gumii Eldalloo irraa bilbilaan yaada uummanni filaate. Aanicha keessatti baay'inni manneen jiraattotaa kanneen gubatanii 27 tahuu kan himu namni kun beeyladoota manaa re'ee dabalatee meeshaaleen qabeenyi qabanis manuma wajjin gubatu ibsee jira. Wayita ibiddi qabatee namaa fi horiin gurguddaan mooraa keessa jiran dheessanii akka jalaa baafatan kan ibsu maddi keenya kun namoonni tokko tokko kanneen balaa kanaan miidhaman mana yaalaatti wal'aanamaa jiranii fi kanneen hidhamanis akka jiran himee jira. Gochi kun qaamota nageenya mootummaa fi poolisii humnaa addaatiin akka raawwatame ibsuun taateen kun aanaa Gumii Eldalloo malee tibbanuma aanaa Liban keessatti raawwatamu manneen jiraattota 11 gubachuu isaanii maddi keenya kun himee jira. Haala qabatamaa amma biyyattii keessa jiruun hidhamtoota siyaasaa Oromoof murtiin haqaa ni kennama jennee eeguun rakkisaa waan ta'eef uummanni Oromoo qabsoo itti jiru daran jabeessuun barbaachisaadha jechuun qeerroon Oromiyaa kutaalee garaagaraa dhaamsa dabarsan. Qeerroowwan kunneen yaada uummanniif kennaniin akkuma guyyaa kaleessaa ture manni murtii olaanaa dhaddacha yakka lidataa guyyoota dabalataa beellama qabachuun isaa akka uummanni ofiifatee qabsoo irraa gara boodaatti jedhuuf shira yaadamee dalagameedha jedhan. Qeerroon Arsii Asallaa yaada kenne tokko akka jedhetti mana murtii dantaa murna biyyattii bulchuu qofaaf hojjetu kana irraa murtii haqaa yoomillee hin eeggamu. Kana uummanni Oromoo beekee hooggantoota gameeyyii shira mootummaa xaxeen mana hidhaa keessatti dararamaa jiran kanneeniif saffisatti hiiksifachuu qaba jedhee jira. Namni hunduu biltsiginnaa qofa deeggaruu qaba malee paartii biraa jala deemuu hin danda'u sababa jedhuun doorsiifni hamaan jiraattota irratti raawwatamaa jira jechuun maddi keenya kan magaalaa Jimmaa irraa odeeffanne tokko bilbilaan OMN'tti himee jira. Dargaggoon OMN'f yaada laatee kun akka jedhetti magaalaa Jimmaatti namoota ajjeechaatti Haacaaluu Hundeessaatiin booda hidhaman irratti kaadireedhaan ragaan sobaa bahamaa jiraachuu himuun manneen murtii sirnichaa irraa uummanni Oromoo haqa arganna jedhee eeguu hin qabus jedhee jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaalee lama keessatti namoonni 60 ol ta'an ajjeefamuun gabaafame. Akka raadiyoon sagalee Ameerikaa jiraattota naannichaa kanneen haleellaa kana irraa hafan odeeffadhe jechuun gabaasetti aanaa Dibaaxee jedhamutti gaafa amajjii 11 bara 2021 halkan walakkaa dhukaasaa hidhamtoonni uummata nagaa irratti bananiin lubbuun namoota 60 ol ta'an akka darbite ibsee jira. Oduma walqabateen achuma godina Matakkal aanaa Gubaa ganda Aybish jedhamuun waamamu keessatti gaafuma amajjii 11 bara 2021 ganama subii dhukaasa hawaasa irratti banamin daa'imnii fi dubartoonni dabalatee lubbooleen namoota 11 darbuun jiraattota naannichaa waabeffachuun BBC'n gabaasee jira. Hidhattoonni kunniin ajjeechaa erga raawwataniin boodas manneen jiraattota ibiddaan barbadeessuun qabeenya uummataa saamanii akka fudhatan ibsamee jira. Baatii muddee bara 2020 keessa haleellaan wal fakkaataan aanaa bulan gandaa Bakkujii jedhamutti raawwatamuun namoonni 207 ajjeefamanii akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama.
Walgaarreffannaan dhimma daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa hammachaa dhufuun gara lola meeshaalee waraana guguddaatti ce'aa jiraachuu maddeen gabaasan. Dubbii himaan dhimma hajaa alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii guyyaa kaleessaa ibsa miidiyaaleef kennaniin akka jedhanitti adeemsi Suudaanitti jirtu obsaan fixachiisaa jira jedhan. Dubbii Ambaasaadar Diinaa Muftii kana hordofuun ministeerri dhimma alaa Suudaan Itoophiyaan lafa teenya bakka Qureeshiyaa jedhamtu irratti haleellaa fi weerara geggeessuu isii jabeessinee balaaleffanna jechuun ibsa baasanii jiru. Diinaa Muftii ibsa kennan kanaan qaama sadaffaa faayidaa siyaasa isaa guuttachuuf jecha Itoophiyaa fi Suudaan akka wal lolan barbaadutu jira jedhanis Suudaan gama isiitiin dhimma kana irratti deebii kennuu mannaa hawaasni addunyaa mootummaa Itoophiyaa gocha kanarraa akka of qusatu dhiibbaa taasisuu qaba jechuun gaafatte. Dubbii himaa ministeera beeksisa Suudaan Faisal Mohammed Saalii ibsa tibbanaa kennaniin biyyi isaanii Suudaan Itoophiyaa walii wal waraana keessa seenuu kan hin barbaanne ta'uu ibsuun haa ta'u garuu aggaammeen nurratti godhamu kamuu cadhifnee bira hin darbinu jechuun isaanii gabaafamee jira. Bulchiinsi Abiy Ahmed sirna abbaa irrummaatiin biyyattii raasaa jiraachuu fi uummata bulchaa jiru jibbamuu kan hubatamu biyyoonni ollaatis carraa kanatti fayyadamuun fedhii siyaasa isaanii guuttachuuf socho'uun jaraa waan nama ajaa'ibu miti jedhani hayyoonni siyaasaa. Aggaamii fi weerara diinota alaa qolachuun kan danda'amu tarkaanfiin jalqabaa fi ijoonni hidhamtoota siyaasaa hidharraa hiikuu, ajjeechaa dhaabuu fi qaamota ajjeechaa raawwataa turanii fi jiran seeratti dhiyeessuu dabalatee dirree siyaasaa bal'isuun waltajjii qaamota hunda hirmaachisee qopheessuun araaramaa fi waliigaltee siyaasaa uumutu nagaa fi tasgabbii biyya sanitti fida jechuun hayyoonni yaada kennan kunneen dhaamanii jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduun ijoo isaa kanaaf jennee qabannee isiniif dhufne kan gammaatti nu daawwattan ture gama ogummaa teeknikaatiin Abdii Jamaaltu nu faana ture bal'ina oduu kanaatii fi kan biroo oduu kennaa galgalaa keessatti qabannee kan